Harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenya rabbii guddaa bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha AGM irraa oduu guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Odeeffannoo kana kan gama keessan dhiyeessu an Tolchaa Huseenii. Odeeffannoo keenya guyyaa har'aa keessatti namoonni hokkoraa fi ajjeechaan himataman hidhaa waggaa tokko haga 22 adabaman. Hokkorri kuni ka erga artist Haacaaluu ajjeefamee booda guutuu Oromiyaatti qabsiifamedha. Odeeffannoo gama biraatiin immoo ambaasaadar Diinaa Muftii dubbii waa'ee Eertiraa burjaajii uumeef dhiifama gaafatan. Odeeffannoo keenya irraa maahitiin taphataan kubbaa miilaa Thierry Henryin jibba sanyummaa na ijibbaachise gahe jechuuf yeroon amma jechuudhaan dubbate. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenyaatti yoo ceenu ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda namoonni hokkoraa fi ajjechaan himataman hidhaa waggaa tokko hanga 22 adabaman. Waan nama ajaa'ibu namni artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeese gooticha Oromoo namni nurraa galaafate osoo nagayaan taa'u hanga ammaatti osoo murtiin argatiin ummata aarii artistiin isaanii irraa ajjeefamuudhaan dallananii karaatti bahanii aarii isaanii ibsatan nama ajjeeftan qabeenya gubdan hokkora kaaftan jechuudhaan mootummaan hidhaa waggaa tokko hanga 22 karaa mana murtiitiin irratti darbisiise. Warri hidhaan irratti darbe kuni qeerroo Oromoo guutummaa Oromiyaa keessa jiran yoo ta'u waan nama gaddisiisu qeerroowwan kunniin artistiin keenya maaliif ajjeefama jedhanii mormii garagaraa waan kaasaniif jidduu kanatti qabeenyi waan gubateef lubbuun namaas waan darbeef isintu lubbuu namaa darbe ajjeese isintu qabeenya gubate barbadeesse jechuudhaan manni murtii hidhaa waggaa tokko hanga hidhaa waggaa 22 qeerroowwan kanniinitti murteesseetii jira. Gabaasni akka agarsiisutti ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee namoota hokkoraa kakaasanii fi yakka ajjechaa raawwatan jedhamuun hidhan waggaa tokko hanga 22 adabamu abbaan alangaa waliigalaa federaalaa beeksise. Ajjecha weellisaa beekamaa waggaa darbee dhalatee hordofee lubbuun lammiilee 170 ol naannoo Oromiyaatti magaalaa Finfinnee keessatti darbeera. Qabeenyi biliyoonaan lakkaa'amus manca'uu poolisiin ibseera. Ajjeefamuu weellisaa kanaa hordofee hokkoraa fi jeequmsa dhalatee ture keessatti shakkamtoota yakka garagaraa raawwataniiru jedhaman irratti qorannoon taasifamaa ture. Kanaanis godinaalee 6 keessatti namoonni 3,373 akka seeraan gaafataman taasifameera jedheera. Ibsi abbaa alangaa waliigala federaalaa fuula Facebook isaa irratti baase. Haaluma kanaan namootni seeratti dhiyaatan harka 100 keessaa 90 kan ta'an irratti murteen akka irratti darbu gochuun danda'ameeras jedha ibsi kuni. Warri murteen irratti darbe kuni qeerroowwan Oromoo kutaalee Oromiyaa garagaraa keessa ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda aariidhaan karaatti bahanii tarkaanfii garagaraa fudhatan akka ta'es namuufuu ifa. Namooti 13 amma murteen irratti darbe kun hundi isaanii qeerroo Oromootii fi uummata Oromooti. Ajjecha artist Haacaaluu Hundeessaa booda nama ajjeeftan qabeenya barbadeessitan fooqota gubdan suuqiiwwan barbadeessitan jechuudhaan murtiin kun kan irratti darbe. Abbaan alangaa waliigala federaalaa ibsa baasee kanaan adeemsa seeraa kabachiisuu keessatti wantoota raawwatamanii fi bu'aawwan argaman bal'inaan yeroo dhiyoo keessatti akka ifa godhu himuun gochaawwan yakkaa raawwataman keessaa tokko irratti murteen adabbii manni murtii kenne akka itti aanutti beeksiseetii jira. Galmee Jiloo Badhaasuuf namoota 35 qabu himatamtoota 11 dhiyaatan keessaa himatamaa lammaffaa Habib Bariisoo, himatamaa shanaffaa Amaan Abbee, himatamaa ja'affaa Mustafaa Waarisoo fi himatamaa 8ffaa Roobaa Eda'oo kanneen jedhaman bu'uura seeraa yakka keewwata 240 muraa 3 539 tokko A jalattii fi 690 tokko B jalattiin yakkamoo taaniiru jedha abbaan alangaa. Yakkamtoonni kunneen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa aanaa Daammii Tulluu Jiddoo Kombolchoo fi ganda Duwwaa tokko keessatti gareedhaan gaafa
akka lakkoofsa Itoophiyaatti 23 ji'a kurnaffaa bara 2013 ganama sa'aatii 5 yeroo ta'u mooraa nama ajjeefame obbo Galataa'u awulaachoo cabsanii seenuun miseensota maatii 5 irratti yakka ajjechaa raawwachuu fi qabeenya miidhaa geessuu irratti hirmaataniiru jedha. Akkasumas himatamaa 7ffaa Roobaamaan, himatamaa 14ffaa Kadir Raabato, himatamaa 16ffaa Alamuu Nagaashii fi himatamaa 17ffaa Miikii Guyyee seera yakka 243 fi 690 tokko baa jalatti himataman. Bu'uuruma kanaan falmii taasifamee erga tureen booda manni murtii waliigalaa Oromiyaa oolmaa daddachaa akka lakkoofsa Itoophiyaa gaafa guyyaa 17ffaa ji'a 7ffaa bara 2013 gaggeesse yakkamtoota ta'uu murtee erga dabarseen booda yaada adabbii bitaa fi mirgaa erga fudhatee booda hirmaannaa yakkaa qabaniin himatamaa lammaffaa Habiib Araarsoo hidhaa cimaa waggaa 20 sirriitti xiyyeeffadha. Himatamaa lammaffaa Habiib Araarsoo Oromoodha, hidhaa cimaa waggaa 20. Himatamaa shanaffaa Amaan Abbee hidhaa cimaa waggaa 22. Himatamaa ja'affaa Mustafaa Waarisoo hidhaa cimaa waggaa 20ffaa. Himatamaa 8ffaa Roobaa Ida'oo hidhaa cimaa waggaa 18 adabeetii jira. Ijoolleen kunniin hundi isaanii Oromoo yoo ta'ani waa'ee yeroo darbe artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun booda aariidhaan godina Shawaa Bahaa fi akkasuma godina Arsii Lixaa naannoo Jiddoo Kombolchaatti tarkaanfii ilmaan nafxanyootaa irratti fudhate namoota 5 sabaan Amaara ta'an ajjeeftan jechuudhaan hidhaan kun irratti darbe. Himatamaa 7ffaa Roobaa Amaanii fi himatamaa 14ffaa Kadir Saabatoo seera yakka 488 muraa 1 fi 690 muraa 1 baa jalatti tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 1 fi ji'a 8 qarshii kumaan adabamaniitii jiru. Himatamaa 16ffaa Alamuu Nagaashii fi himatamaan 17ffaan Miikii Guyyee seera yakka keewwata 488 fi 690 tokko baa jalatti tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 2 akka adabaman sagalee guutuun murteen kennameetii jira. Abbaan alangaa waliigala federaalaa galmee kanaaf kan biroo irratti ragaa ba'uudhaan namoota sirna haqaaf gumaachanis galateeffateetii jira. Kanneen badiin shakkaman ala namoonni siyaasaa beekamoon illee yakkawwan garagaraa shakkamanii to'atamuun yeroo ammaa manni murtii dhimma isaanii hordofaatii jira. Ajjeechaa Haacaaluu akkuma dhagaameen magaalaa Finfinnee bakkeewwan naannoo Oromiyaa hedduutti ummanni mormiif daandiitti ba'uun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee keessumaa bakkeewwan sulula Qiinxamaatti mormiin yeroo suma hokkoratti jijjiiramuun lubbuu namaa akkasumas qabeenya irratti badiin guddaan ga'uunis ni yaadatama. Qondaaltota haleellaa sabaa akkasumas amantii irratti raawwate hin jiru jedhaniiyyuu malee jiraattonni Finfinnee akkasumas Oromiyaa keessaa sabummaan yookiin amantiin haleellaan nurratti raawwate jedhanis jiru. Ragaa hanga yoonaa jiruun Finfinnee fi Oromiyaatti namoonni 180tti siqan du'uu poolisiin ibseera. Humnoota nageenyaa kan du'aa jiranis gara caaluu ummatni walitti garagaluun kan du'an akka ta'an qondaaltonni ibsu. Bakkeewwan kana akka fakkeenyaatti Harargee Lixaa Cirootti immoo namoonni hedduun miidhamanii wal'aansaaf dhaqan rasaasan kan dhumanidha. Bakkeewwan badiin guddaan itti dhaqqabe jechuun ibsaman keessaa magaalaa Shaashamannee, Baatuu, godina Baalee bakkeewwan muraasa akkasumas godina Arsiiti. Mootummaan akka ibsetti waajjiraaleen mootummaa manneen jireenyaa 1000 ol warshaalee fi hoteelota konkolaatota dhuunfaa 20 ol dabalatee dhaabbileen daldalaa gubataniiru akkasumas caccabaniiru. Hokkoraa kana hordofee namoota 7000 ol akka to'ataman yoo ta'u kanneen keessaa qondaaltota mootummaa akkasumas poolisoonni keessa jiru. Sababa hokkora kanaan namoonni 10,000 ta'an manni duraa gubatee yookiin caccabee yookiin immoo sodaadhaan qe'ee irraa buqqa'u mootummaan ibsa. Egaa kan hundi kan ta'e ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda ummati dallanee yeroo mormii kaasetti namni akka artist Haacaaluu Hundeessaa irraa ajjeefame Oromoon callisee akka laalu barbaadaniiti na fakkaate isaan dura. Ummanni aariidhaan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa booda manneen hunda daandiitti barsuudhaan
warra yeroo hunda daba Oromoo irratti yaadan irratti tarkaanfii fudhachuun isaanii yaadatama. Haa ta'u garuu mootummaan kun uummata Oromoo ajjecha artiist Haacaaluutii Hundeessaatiin dallanee bakkoota garaagaraatitti miira aariitiin tarkaanfii fudhatee yakkamtoota jechuudhaan yeroo hidhaa waggaa tokko hanga 22 itti murteessetti nama artiist Haacaaluu Hundeessaa ajjeese hanga ammaa baasuu dadhabuun yookaan baasuu diduun mootummaa kana baay'ee waan nama dallansiisudha. Warra badii hin qabne immoo warra akka Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa dantaa siyaasa isaa ittiin miidhagfachuuf jecha mana hidhaatti ol darbatee dararaatii jira. Badiin kun hundi kan Oromoo irratti gaggeeffamaatii jiru waan maal akka ta'e namaa hin galu. Artistiin ajjeefame artistii jaallatamaaf kabajamaa artistii Oromooti. Qeerroon hidhamee hidhaan waggaa tokko hanga 22 itti murtaa'e qeerroo Oromooti. Qabeenyi Oromiyaa keessatti saamamee yookaan caccabees haa badu haa tolu amaara Oromiyaa keessa jirus haa ta'u qabeenyuma ummati Oromoo itti tajaajilamaa turedha. Adeemsa kana keessatti mootummaan kun waan Oromoo fayyadu rakkoo dhalates akka Oromoo tolutti hiikuu dhiisee kan saba irraa ajjeefame kanaaf artistii isaa dhabe kanaaf gadduun hafee qeerroo waan kanaan aaree dallanu qabanii yakkaan himatuun murtee dabaa irratti dabarsuun kun hedduu ummata Oromoo dallansiiseeti jira. Qeerroowwan kunniin gooticha Oromoo artiist Haacaaluu Hundeessaa baasuudhaaf akkatti dhaabbachuu isaaniitiin galateeffamuu osoo qabanii qabeenya nafxanyoota Oromiyaa keessa ta'anii dhiiga ilmaan Oromoo jigsuudhaaf hojjetanii adabuu isaaniitiin badhaafamuu osoo qabanii garuu isaan hidhaa baatii waggaa tokko hanga waggaa 22tti adabamuu isaaniitiin gaddi guddaan qeerrootti dhagahameetii jira. Daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon keenyaa har'aa kanuma. Odeeffannoowwan hafan oduu yeroo muraasa booda gama keessan qabannee dhiyaannu wajjin kan kurfeessinee isiniif dhiyeessinu ta'a. Ammaaf kanumaan raawwannaa hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura.